Biyya Ahmad silaa imaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seene dhaabbilee Oromoolee kadhatee kan galche isa nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan lammaafaan isaani waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin maa Jaawar faana hin mari'atin maa Mararaa faana hin mari'atin namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa mari'atin Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaaniin hin mari'atin waan inni godheef isatu beeka garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti ABOs miti OFCOs miti OFDOs miti garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fixeera hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera goota Oromoo bakka bu'aan qabni hundatti dhabneera maqaa ABO'tiin amma kunoo dheengaddaatti dhabaa jira har'allee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti laga keessatti Oromoon dhumaa jira isaa miti jijjiirama kana akka abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkeerraa kaasee qeetti galche